kaamilaa Sheekh Adam Tuulaatiin jedhama. Arra Sheekhni kuni cinaan abbaa kiyyaa, cinaan obboleessa kiyyaa, cinaan ilma kiyyaa. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Bismillah, gartee arra ziyaaraa irraa kan wanni as dhufneef gartee sheekha keenya ani durarratti kaamilaa Sheekh Adam Tuulaatiin jedhama. Arra sheekhni kuni cinaan abbaa kiyyaa, cinaan obboleessa kiyyaa, cinaan ilma kiyyaa. Anarra abbaa kiyyaa akka nama dhabee tokkotti ilaalu, akka nama jiruu tokko ilaaluu irraa hin arra fuudha sheekha keenyaa kana gartee sheekha keenya ilaaluudhaaf arra bakkattii sanatti argame. Gartee isallee rabbi umrii nu haa dheeressu jechaa nullee warra maaddaa haraashii tana maaddaa maqaatii miti maaddaa duwwaa santaatu rabbi nu haa godhu jechaa warra baratee itti dalagu rabbiin nu haa godhu. Gartee ijoollota gizii hallee akkana nurra deddeemee waliin nu qabee akka nuti hin facaane nu tottootu kanaas rabbi umrii isaanii umrii barakaa nu godhee riskii isaaniitillee riskii barakaa rabbi nuuf haa godhu jechaadha. Gartee har'a wanni bakkattii sanatti argamneef sheekha keenya ziyaaruudhaaf jecha fuudha isaa kana laaluudhaaf jecha har'a bakka tana dhufnee obboleessa keenya, ilma keenya, abbaa keenya yoomiyyuu wajjin jirraa lubbuurraa hamma lukkuutti har'aas taanaan ganaas taanaan. Nuti bakkuma khayriin irraa argamtu cufa masjiida ijaaruun dhufnaan majlisa ijaaruun dhufnaan ulamaa qubsiisuun taanaan osoo kanan ta'initti cufaa wajjin jirraa qophiidha jechuun nuti. Nuti jiruu addunyaa irraa wanni filannee bakka khayrii hundarraa rabbiillee nuun fadhee nu haa mul'isu bakka khayrii hundaanuu ni mul'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nagee nu haa godhu jechaadha. Nuti har'aan kana haawwan kun haawwan Araddaa Tuulaati. Haawwan Araddaa Tuulaa kun sheekha keenya kana kumsuma isaa laaluudhaaf gartee rabbiin jeeni fuudhee isa laaluudhaaf dhufnee akkuma fuudha isaatiin gartee cinaa dhaabbannee qubsiifnee diisaatis cinaa dhaabbannee walumaan gaddaamnaa jechuudha. Ilaa hanqara lubbuun jirrutti sheekha keenya cinuma dhaabbannaa jechuudha. Diin bira dhaabbannee jechuudha. Sheekha kana rabbii kana bira dhaabbannaa sheekha keenya bira dhaabbannaa. Hanga lubbuun addunyaarra jiru nuti ilmaan keenyaas hawaasni keenya hundinuu bira jirra bira dhaabbannaa wajji qabsooyinaa diin kana wajjiniin hanqa jirutti galmaan geenyaa jechuudha. Adda addaa taata sheekni keenya gartee rabbiin jee gartee eegalee amma amata 16 jirra. Kan ammallee ammas fuuldurallee deemnee warratti fufu rabbi nu haa godhu jechaadha. Sheekha keenya illee gartee habaqaala kanallee habaqaala bakka ga'ee Sheekh Adam Tuulaa bira dabru rabbi nu haa godhu jechaadha. Sheekh Mahammad Sheekh Daawwiin Mahammad kanaas habaqaala amma fargadhaan kanaas kalalisee bakka ga'u rabbi nu haa godhu jechaadha. Ha sheekha keenya bira dabru nu haa godhu jechaadha. Yoo rabbiin jee diin kana wajjimaan galmaan keenyaa bira dhaabbannaa lubbuu teenyaa fi lukkuu teenyaan illee bira dhaabbannaa ilmaan keenya illee akkasuma walumaan bira dhaabbannaa isaas kan umriin turu rabbi nu haa godhu nutis warra baratu rabbi nu haa godhu jechaadha. Hanganumaan qabaa galatooma. Sheekha keenyaaf rabbi rahmata haa godhuun jaaduba. Sheekh Adam Tuulaa kamaadda haraashii gannu dhaabee maqaa bareedaa kana adeemsa bareedaa kana kan qaayee jechuudha. Ammoo dhalaa sheekha keenyaa kana isa bira rabbi nu haa dabarsu. Hanqa lubbuudhaan jiru hamma duniyaarra jirru diinirraa if duuba hin jennu waan hundaanuu diin keenya cinaa dhaabbanna sheeydaawwee keenyaanis wajjin jirra. Obboleessa diin gartee bakka bu'aa sheekha keenyaati abbaa keenya sheekha keenya isarraa garan gallu wajjin jirra hamma rabbiin duniyaarra nu jiraachisee saniifuu warra diiniif qabsaa'u rabbi nu haa godhu jechaa huguta kallee duuba hin jennu lubbuunis lukkuunis qabeenya keenyaanis gartee dandeettii keenyaanis bira jirra ni baranna kan barannillee manarraa gabbaafnee barnootatti ajajnaa jechuu kiyya saniifuu isinillee galatooma. Warra guutakallee gargar hin baane rabbi nu haa godhu obboleeyyan diin warra jannata gaaddisa arshiillee hojjetaa rabbi nu haa godhu jechaa sanaan qabaa sheekha keenyaafillee gartee firdoosii olaanaa san rabbi nuuf haa kennuuf jechaa akkasitti duuba isallee irraanfachuu hin qabnu nuti akkuma nama jiruutitti isa sanillee akkuma nama hojii jiruu nu fakkaatti jechuu kiyya rabbi gargar nu baasanii galatooma isin hundinuu bakka hanqanumaan qabaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.